Afaaninis ta'u sobdee ni jiraata malee jaalala dhugaan nama yeroo takka jaalata akka kiyyaatti. Yeroo takka jaalata. Hayya guys, wanti deebiin isaa akka amma bireen deebifte kanaa miti. Deebii isaatiin koomentii jalatti nu barreessaa. Ani immoo waan biraati jedha. Jirra jirtuu hordoftoota Zaaraa Entertainmentii nageenya kiyya dhaggeeniif gaarreen kutee bakka jirtanitti qilleensa keessa naannawee isin haa ga'u. Arra biree waliin jirra biree qabadhee dhufee biree erga pirankii wayii hojjettee ariitanii garam akka deebistan ani beeku anillee barbaadee fidee na bira jirti isin bohaarsuu fi viidiyoo gabaabaa tokko qofa hojjannee isin biraa deemna as keessatti sagantaa bashannanaati. Pirankii isinirraa jijjiirra jirra garuu pirankii bareedaa tokko yuutuubii irra dhageeffattanii qophaa'aa. Nuti akkatti waa badaniin achiin banna jettanii nurraan eegin har'uma deebinee hojjannaa namoota abdii kutatuu miti. Hayyee biree. Dubbadhu akkam jirta? Nagaa fuudha akkamitti? Jira. Uummata nagaa gaafadhu itti fuunaanii yoo nagaa durumaa wal gaafachaa jirra. Akkam jirtu ilmaan Oromoo kabajamuuf jaalatamaa wajjirra jirtu dhagee. Badhaadha nageenyi kiyya iddoo jirtanitti hunduma keessan bira haa ga'u. Baga nagaan nu eegdanii baga nagaa viidiyoo biraa walitti deebine. Akkasii chaanalii keenyaaf warri haaraa taatan diimtuu sandhaa nutti as kufaa oofeetan asitti kufaa oofeetan nutti kufaa. Hayya dhageessan nutti as kufaa. Har'a immoo gaafii tokko biree waa gaafadha. Gaafii ani ishee gaafataa jiru kun isheefis haarawaa gaafataa jira. Isiniifis haarawaa sagantaa kana keessatti akka kolfitanii taphattan abdii qabna. Biree gaafadha. Biree mee gaafeensi gaafadhu kana daawwattoota keenyas akka ergaa qabuufitti deebii nu deebisi. Gaafii tokkoffaa jaalalli si qabee beekaa? Nama kubbisiisaa? Qabee beekaa. Ni na qabee beekaa. Akkam si godhe yeroo si qabisan? My God, akkana godhe beektaa? Abbaa miti turee jira. Okay, yeroo si qabisan. Yeroo gahee jiru naqan beektaa? Yeroo san beektee waa'ee laayifii jesta amma dhiira wajjin laayifii akkamii dabarsitaa kanneen hunda understand godhu yeroo san. Garuu mucaa tokko jaalladhee because xaaliyaanaa barreessa ture boorsaa kiyya keessa naa kaa'aa ture. Ani immoo isa argu malee ooluu hin danda'u beektee jaalala ijaa irraa naqabe. Naganamoo inni ba'u dhokadhee yoo galu booyyuu galgala bakka isa laalu malee ooluu hin danda'u isa laalu malee buluu hin danda'u. Waa biraa irraan fedhu akka inni quba isaatiin natti kun fedhu beektee. Anna wanti akkasii na muddatee ture. Yeroo si qabisanitti akkam si godhe? Bakka isa laalu malee oolee buluu hin danda'u siin jedhe isa laalu bakka isuma. Gabaabumatti ijji kan ta'e isa arguu feetii jechuudha. Mee dhiira akkamii jaallatta? Ani dhiira akkamii jaalladha seete Zaaraa andoo dhiirri ani jaalladhu Oromoo keessa ni jira andoo sabuma keenya kan keessa. Indee kun immoo dhiira Oromoo tuffachuudha. Biree dhiirri hin jaalladhu Oromoo keessa hin jirutti. Hayya dhiira akkamii jaallatta? Miika kamaan si godhu nutti? Duraan dursa dhiira haadha isaa jaalatu, haadha isaa kabaju, haadha isaa kunuunfatu, obboleettii isaa jaalatu. Kuni hunda dursa yoo haadha isaa jaalate anallee na jaalata, yoo haadha isaa kabaje anallee na kabaja. Saniin achitti dhiirri ani jaaladhu dhiira firii dhiira hin kijibne beektee waa takka akka na sobuun barbaadu guyyaa akka na sobnaan ana biraa dhiifama hin qabu. Beektee dhiiran dhiira silkii isa paaswaardiidhaan hidhee gaaraalii paaswaardii hidhee waasaappii paaswaardii hidhee meseenjarii paaswaardii hidhu dhiira akkanaa hin jaaladhu neebar. Dhiira waa hunda ifa gala. Ani amanamtu waan ta'eef dhiira na amanamu fedha beektee waa hunda ifa gala waan natti himee isa dhiisuu danda'a. Wanta takka jireenya
keessatti waa na subu hin dhiira walwaallee hin fedhu dhiira machootu hin fedhu jedhi dhiira suusii qabdu hin fedhu jedhi dhiira bakka waa hundaan na kunuunsu tiriit na godhu dhiira liko kiyya naa dhiqu barbaada jedhi wayyo ayyetu እና maybe beekte yeroo jaalala waliin jiraattu yeroo ijaa keessatti si dhukkubuu danda'a wanta adda addaa si mudata yeroo san mana si qulqulleessee algaa si afee nyaata si hojjetee si galee dhiira akkasii fedhaan malee dhiira keenya yeroo ammaa kan ejjetatti surree uffatteetuma karaalaa gadi kaatu waldoftu caammaa ishee achi darbitu san achumatti nagaa itti naadhaame isaan hin fedhu walii galuu hin dandeenyu dhiira waa baay'eedha walii galuu dandeenyu bakka abbasumammaa jedhee sitti irra guddaa amanamummaan barbaachisaadha ana biratti kijiba takka malee laayifii isaa na dhoksinaan waliin gaddu wanta hunda ifa gala waa takka na dhoksee godhee anarratti waa takka yaade isaa dhumatti bakka jireenya kiyya keessatti nama kijibu gabaabumatti dhiira akkana jaalattaa jechuudha dhiira qulqulluu saddetti jetti porotokaalii ishii eegu guyyatti isii lama shaaworii seenu jette shaaworii maa ati qaama hin ajaa'ib shakkite moo akkam maal ajaja shaaworii seenu gatti kennite dirqama ganama lafaa ka'ee osoo hojii hin deemin shaaworii seenee saddetti jedhee uffata ittiin buleessan karaa miicamutti achi darbee uffata haaraa hojjetee uffatee hojii deemuun barbaachisaa galgala yeroo dhufe wanta uffatee ooleessaa hunda achi bakka miicatametti darbee uffata haarawaa uffachuun barbaachisaadha mana keessatti shoortii adda addaa boodii uffachuu malee kana jiinsuma ofitti hidhanii taa'uu kannillee hin jaaladhu dhiira dubartoota haasofsiisu hojii abbaan mana namni itti jaallatu yoo kan dubartoota haasofsiisu ta'e hoo dhimma dalagaatii wal qabatee haa ta'u akkuma hundaan dubartoota faana ni haasawaa ta'e yoo tarii dalagaa wayis yoo qabaate wama hundaan akkam ilaalta anillee waan akkasiin hin qaba akka obbolummaatti oromummaa waa baay'ee walirraa qabna waan sana adarsaanti nan godha beekte garuu mooyyuu akka obbolummaatti karaa hojiitiin abbaa fi wajjin haasa'uu marga qaba isa san wanti na amansiisu maal inni beekte isatu na amansiisuu danda'a naaf amanamuu isaatiin ani amanamummaa isa amanuu fi amanamummaa isaa titu mirkaneessaa jetta nama amanamaa yoo ta'e yes isatu mirkaneessa akkanaan isa shakkine inni amanamummaa ta'uu barbaachisaadha. Okay, bireen akkana jetti guys. Ani immoo ka jaaladhu isheen gaafa na gaafatte dhaggeeffadha gaafa isheen teessee viidiyoo waraabdu gaafii kana haa gaafattu nama akka hin jaaladhu yuutuubii biree irratti na gaafatte gaafas dhaggeeffachuuf gurra keessan qopheessaa namoonni asirra dhaggeeffattan hundinuu gaafiin keenya har'aa baay'ee isinitti dheerata ta'eef viidiyoo isin dhedheeressinee sa'aatii teessan akka gubdanii fi sa'aatiin keessan akka dhumatu hin barbaannu gaggabaabsineeti. Silaa waa baay'ee gaafadha gaafii tokko asirratti isinitti dabalee adda deemna biree gaafii tokko qofa si gaafadhee viidiyoo xumurraa wanti cabee hin fayyine maalinni onneen jaalalaan miidhamte fayyitu beekte anytime hin dagattu nama si miidhe tokko onneen jaalalaan miidhamte cabdee hin fayyitu because nama hedduu jaalattee nama kiyya jettee aarsaa itti kaffalte tokko iddoo sanitti ana onneen kiyya nan fayyitu lamsaalee inni jireenya dadhabaa jiraata ta'a nama ganaa baratu ta'a nama sanatti hojii qabaattee yoo guddisaa deemte yoo barsiiste yoo waa baay'ee aarsaa itti kaffaltee kan booda yeroo galma ga'uuf deemtu miidhamte qofa jettamoo wantoonni biraa jira ka cabee hin fayyine lamsaalee yoo kuftee hin fayyitanaati mana yaala deemtee hodhamtees ta'ee teknooloojii adda addaa argattee hin fayyita. لا onneen jaalalaan miidhamte nama san taru yoo jaalattee fayyite wanta ati beekuu qabdu onneen jaalalaan miidhamte nama san caalu yoo argite hin fayyiti
waa tokko sitti bazaara nama ilmi namaa nuti amma yeroo ammaa kana life is short time is fast jenna beekte jireenyi yeroo hundaa isiidha maarri jenna garuu ilmi namaa yeroo takka jaalata jaalala dhugaa takka yeroo takka jaalata garuu dharraan jireenya namoota adda addaa akka jaalatu walii galtee akka jiraatu si dirqisiimti malee namni ka jaalatu yeroo takka jaalata. Segalee nama akkas jaalattee dhabdes ta'u yoo irraa adda baatee yoo irraa fagaatte dirqama jiruu kee jiraachuudhaaf namaa walii galtee afaaninis ta'u sobdee ni jiraata malee jaalala dhugaan ilmi namaa yeroo takka jaalata akka kiyyaatti. Yeroo takka jaalata. Hayya guys, wanti deebiin isaa akka amma bireen deebifte kana miti. Deebii isaatiin koomenti jalatti nu barreessaa. Ani immoo waan biraati jedha wanti akkam meelaa deebisi. Wanti cabee hin fayyine tokko amma qaadamuu hin barbaadu daawwattoonni keenya nutti himanii lammaffaa waa sadii kiloof burcuqqoodha. Okay, waa'ee jaalalaa keessa haasa'uu turte kaa? Waa'ee majaalalaa haa ta'utu tunillee jaalaluma keessa jirti. Waa'ee jaalalaa keessa haasa'aa fi akkana keessa maal kunke? Iyyaa tokko amma qaadamuu hin barbaadu majaalalaa jirtu wallahi adda nu abaasan Aara nutti ma koomenti jalatti guys lan isaan hin beekani wanti cabee hin fayyine maal akka ta'e onneen illee haa ta'u onneen akka taate nama sanii ol yoo argattee gammaduu dandeesse jedhaan bireen immoo akkas jetti yaada eenyutitu akka sirrii ta'e koomenti jalatti nutti ma waan nu dhageeffataniif galatooma yaada xumuraadhaan madho yaalla. Yaada xumuraa wanti siniidhaamu qaqqaalii Oromoo waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo dhaggeeffadhaa laayikii godhaa koomentii bareedaa barreessaa yaada keessan yeroo hunda nuuf kennaa chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gixxum godhuudhaan maatii keenya nutti as taran tarteemanti bareedaanyee subscribe godha dhageessanii. YouTube keenya lamaan kanaan sagantaalee adda addaa bilbilaan guyyaa tokko immoo qaamaanillee wal bira teenyee hojjannee isinitti mul'ifnaa. Gaafi biree ani gaafadhe kana bireen nama akkamii akka jaaladhu YouTube ishee irra haa gaafattu gaafa san deebii kanallee dhaggeeffachuuf qophaa'aa YouTube ishee irratti daawwattoonni hunduu gara ishee achi kufaa turtiin keessan nu wajjin haa ta'u yeroo gaarii